Teeknooloojiin jijjiirama yeroo gara yerootti jijjiiramaa dhufuun tooftaawwan adda addaatiin yeroo gara yerootti guddataa kan dhufaa jiru. Yeroo ammaa haalawwan nama ajaa'ibsiisuu fi jijjiirama ajaa'ibaatiin yeroo gara yerootti guddachuun haga sadarkaa artifishaal intelligensii waliin dubbachuu fi namaaf sooftiweeraaf akkasumas maashiniiwwan adda addaatii waliin dubbachuu irra ga'ee jira. Yeroo ammaa kana egaan teeknooloojiin haala ajaa'ibsiisaa keessa kan jiru. Wantoota adda addaa yeroo dhihoo as bilbiluma smaartifoonii, kompiitara, laaptooppii fi taabileetii akkasumas bilbiloota smaartifoonii irratti hojjetaa jiran baay'een isaanii kan nama ajaa'ibsiisanidha. Wantoota teeknooloojiiwwan kanaan kalaqaman keessaa yeroo ammaa inni jalqabaa ChatGPTdha. ChatGPT'n sooftiweerii addaa ta'eetu nama waliin bifa salphaa fi haala gabaabaa ta'een nama wajjin haasaa garaagaraa taasisuu danda'udha. Innis ChatGPT jedhamee jira. Mata duree sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ChatGPT isiniif qabannee dhufneerra. ChatGPT'n maali waan jedhu waliin haa ilaallu. ChatGPT'n sirna kompiitaraa qabeenya guddaa ta'edha. Kan qubee elektirooniksii keessatti hojjetamee akkasumas namoota waliin haasaa tokkummaa fi hubannaa cimsuuf fayyadamuu danda'u. Guddinni Inistituutii Open Artificial Intelligence jedhamuun hojjetame akkasumas hojii adda addaa akka gaafilee deebisuu, odeeffannoo kennuu fi gorsa laachuu keessatti fayyadama. Kanaaf maal itti fayyadamuu dandeenya? Kanaaf ChatGPT jechuun akkamitti kalaqame, maal irraa kalaqame, maal jechuudhas kan jedhu waliin ilaalla. Chat jechuun hiikni isaa afaan Ingiliffaatiin haasa'uu, dubbachuu yookiin mari'achuu jechuudha. Namoonni lamaan yookiin nama tokkoo fi sirna kompiitaraa jidduu odeeffannoo wal jijjiiruu yookiin mari'achuun chat jedhamee beekama. Odeeffannoo gaaffii deebii fi marii salphaa taasisuuf tajaajila. Kanaaf ChatGPT kana itti fayyadamuun hojiiwwan baay'ee ulfaatoo ta'an kanneen akka iskiriiptii barreessuu, gaaffiiwwan adda addaa hojjechuu, assaayimentii hojjechuu akkasumas wantootawwan baay'ee ulfaatoo ta'an kitaabota adda addaa fi seenaawwan adda addaadhaa irratti fayyadamuun ni danda'ama. ChatGPT'n yeroo dhiyoos kan kalaqame yoo ta'u, afaan Ingiliffaa qofa irratti xiyyeeffatee akkasumas afaanota adda addaa irratti xiyyeeffatee kan hojjetaa turedha. Yeroo dhiyoos garuu waan ajaa'ibsiisaaf dinqisiisaa fudhatee as ba'ee jira. ChatGPT'n afaan Oromootiin dubbachuun eegalees deebiiwwan gaaffii adda addaa hojjechuus jalqabee jira. Kanaaf ChatGPT kana fayyadamuun hojiiwwan adda addaa sirna leenjii, qindoomina, gaaffii deebii, marii adda addaa akkasumas guduunfaa odeeffannoo adda addaa itti fayyadamuus ni dandeenya. Kanaaf hordoftoota keenya sirna ChatGPT kana haala salphaa ta'een waliin haa ilaallu. ChatGPT'n wantootawwan adda addaa irratti xiyyeeffatee akkasitti raawwata. ChatGPT'n sirna leenjii kennuus ni danda'a. Moodeeliin ChatGPT leenjii hedduu yoo baay'ate daataa guddaa irratti akkaataa gaaffiif deebii barreessuu, weebsaayitii fi kitaabota irraayyuudha. Leenjii kanaan jechootaa fi sirna jecha adda addaa baratee namoota waliin mari'achuuf qophaa'edha. Inni itti aanu qindoomina. Namni tokko yeroo gaaffii gaafatu yookiin odeeffannoo barbaadu ChatGPT akkaataa gaaffii sanaa xiinxalee deebii sirrii kennuuf qindoomina godha. Itti aansuun deebiidha. ChatGPT'n dandeettii isaa fi odeeffannoo keessa jiru fayyadamuudhaan gaaffii irratti deebii kennuuf yaala. Deebiin kun bu'uura odeeffannoo duraan leenjii irratti qabu irratti hundaa'a. Kanaaf wantoota kanaan dura isa irratti seensifaman irra dhaabbatee daataa sana irra dhaabbatee deebii namaaf kennuu danda'a. Inni itti aanu marii addaan baatuudha. Namoota waliin haasa'uu addaan baatu gaggeessa. Akkuma namni gaaffii gaafatu yookiin odeeffannoo barbaadu deebii kennuudhaan haasawaa sana akka walitti fufu taasisuuf tajaajila. Inni itti aanu guduunfaa odeeffannooti. Deebii sirrii kennuuf odeeffannoo duraan barate irraa maal irraa akka deebii barbaadu murteessa. Akkasumas yeroo yaaliin barbaachisu ifaajee guddaa fi odeeffannoo haaraa walitti qabee deebii sirrii kenna. Kanaafuu ChatGPT'n qajeelchaan hojjetamee sirna artifishaal intelligensii giddu galeessa ta'een leenjii argateen odeeffannoo qabiyyee keessatti qindoominaa fi xiinxala jabaa fayyadamuudhaan deebiiwwan gaaffiif akkasumas marii addaa namaa wajjin taasisuu fi qindoominaaf leenjii namaaf kennuu ni danda'a. Akkasumas seenaawwan kanaan dura gara sirna ChatGPT irratti walitti kuufaman irraallee seenaawwan adda addaa afaan Oromootiin illee nuuf kennuu danda'a. Kanaaf hordoftoota keenya
ChatGPT akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu waliin haa ilaallu. ChatGPT'n aappii baay'ee ajaa'ibsiisaa kan ta'e yeroo ammaa kana addunyaan ajabjechisiifataa jirtudha. Kanaaf ChatGPT yeroo fayyadamnu aappiin isaa haala kanaan nuuf dhufa. ChatGPT kan akkaataa itti fayyadamnu tartiibaan waliin haa ilaallu. ChatGPT salphaatti buufachuudhaaf Play Store keessa seentanii buufachuu ni dandeessu. ChatGPT kana yeroo bantuna aappiin isaa kana fakkaata. Warreen Google irraa buufachuu barbaadan Play Store keessa seentanii buufachuu ni dandeessu. Kanneen biroo immoo description YouTube keenya jala seentanii download godhachuu ni dandeessu. ChatGPT erga bannee booda haala kanaan bifa salphaa ta'een nuuf bana. Kanaaf ChatGPT'n maali jedhee haa gaafadhu. ChatGPT'n maali? Erga barreessinee bakka xiyya qabu kanarratti yeroo tokko gadi tuqanna. Egaan ChatGPT'n haala kanaan yoon gaafadhu nagaan gurmeessa ani nan jira siif akkam maal siif godhu jedhaa jira. Gaaffii na gaafataa jira. Kanaaf gaaffiin na gaafadhu keessaa itti aansuudhaan waa'ee tokko mata duree afaan Oromootiin haa gaafadhu. Kompiitara jechuun maal jechuudha jedheen gaafadha. Kompiitara jechuun maal jechuudha? Haala kanaan gaaffii kana erga gaafannee bakka xiyyaa kana yeroo tokko tuqannaa. Kunoo haala kanaan barreessee lafa naaf naqee jira. Kompiitara jechuun meeshaa elektirooniksii odeeffannoo qindeessuu, kuusachuu, deebi'anii ilaaluuf, qorannoo fi dalagaa adda addaa gaggeessuuf fayyadamu jechuudha jechuun asitti naaf kaa'ee jira. Akkasuma immoo mee maquma kiyya kun gurmeessaa beektaa kan jedhu nan gaafadha. Egaan intarneetii, yuutuubii akkasumas wantoota adda addaa sababa fayyadamuuf achirraas kan godheetiyyuu barbaadee fiduu ni danda'a. Mee gurmeessaa milkii yookiin gurmee IT, gurmee ICT ni beektaa jedheen gaafadha. Achi mallattoo gaaffiin ka'a. Bakka kana xiqqoo seerraa butuu qabdu mallattoo gaaffii sana booda bakka xiyya kana qabu irratti akkasitti tuqattu. Egaan amma inni fidutti ni eegdu. Egaan kun haala kanaan fidee jira. Eeyyeen sirra nagaheera. Gurmeessaa milkii yookiin gurmee ICT'n nama hojii teeknooloojiif odeeffannoo irratti bobba'ee fi uummata Oromoo teeknooloojii fi kompiitara afaan Oromoo keessatti barsiisuuf hojjetudha. Hojii guddaa kana keessa jirtuuf galatoomi maal siif godhu naan jedhaa jira. Kanaaf akkasumaan waan barbaanne gaafachuullee ni dandeenya jechuudha. Ammas itti aansuudhaan mee seenaa Oromoo naaf himi jedheen barreessa. Seenaa Oromoo naaf himi jedheen barreessa. Sana booda erga bakka xiyyaa kana yeroo tokko akkasitti gadi tuqaa. Erga gadi tuqadhee kun haala kanaan nuuf fidaa jira. Seenaan Oromoo akka uummata bal'aa fi seenaa dheeraa qabudha. Oromoos guddina sirna isaanii, aadaa isaanii fi seenaa isaanii qabu. Mee waa'ee seenaa Oromoo gabaabinaan haa ilaallu jedhaa jira. Haala kanaan egaa akkasitti gadi naqaa jechuudha seenaa hordoftoota keenya. Kanaaf akkaataa kanaan seenaa waan barbaadan afaan Oromootii wajjiniin haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ChatGPT'n kana fakkaata. Akkasuma immoo afaan Ingiliffaatiin afaan birootiin illee gaaffiiwwan barbaadan akkasumas assaayimentii barbaadan hojii kaalkuleeshinii, herreega, fiiziksii, maatimaatiksii akkasuma kan biraa kan barbaadan hundayyuu gaafachuu ni dandeessu. Kanaaf ChatGPT fayyadamaa isiniin jenna. YouTube keenya gurmee ICT subscribe, like, share gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Haga sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii.